Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma argitan waleen teessan bashannanarra jirti. Fataa jechuutti jirti jechuudha. Namni gaafa biyya galee boqonnaa sammuutti argata jechuu waa malee miti. Sababiin isaa bakka garaa ofii ni deemu, bakka barbaadan ni deemu, bakka garaa ofiitis ni ga'u jechuudha. Kanaaf ani ergan galee baay'ee tokko jechuudha. Xiqqooshii keessummaan natti baay'ate malee baay'ee gammachuu irraa hafaan qaba jechuudha. Abbaa manaa kiyya wajjin nan bashannanaa nan deema akka barbaadetti biyya ofii keessa jechuudha. Innaa baay'ee namatti tola jechuudha biyyi. Hedduu namatti tola haala nageenyatu xiqqooshii namatti dhagahama malee wanna biraarraa kan hafe baay'ee namatti tola jechuudha. Shamarran keenya biyya ormaa gaafa deemnu jechuudha keessattuu ijoolleen abbaa manaa qabdanii yeroo biyya ormaa deemtanii achitti jechuudha waa'ee jireenya ofii qofaaf yoo hojjetatanii gara biyya ofii galanii waan hojjetatan sanitti itti gammadu jechuudha. Haa ta'uti garuu achi gaanii maallaqa of harkaa qaban asiif achi firfirsanii kaaniif ebeliyyoodha jedhanii gaafa erganii gaafa as gaan immooyyuu maallaqni sun gamaa gamanatti ergamaa waan ba'eefi harka duwwaatti hafuutu jira. Gaafa harka duwwaatti hafaman immoo baay'ee nama rakkisaa baay'ee nama dhibaa jechuudha. Egaa kan argaa jirtan kun anas waan na ajaa'ibe waan na garrameedha jechuudha. Inni kun magaalaa eessati jettaniiti isin kan yaaddan? Kun inni argaa jirtan kun magaalaa Qarsaati jechuudha. Qarsaadha aanaa Muunessaa godina Asallaati jechuudha. Akkana jirti Qarsaan baay'ee jijjiiramteerti. Ani jijjiirama ishii keessatti wanni na ajaa'ibe jechuudha. Mannahaaraan iddoo ijoolleen amma gizee ani biyyaa baatanii jiraattan ijoolleen waggaa 3 lakkoofsistanii jiraattanii amma qarsaa isin beektan sanii miti jechuudha. Dhaabni mannahaaraa duraanii suni hin jiru. Dhaaba mannahaaraan ol ba'ee jira jechuudha baddaatti. Magaalaan baay'ee jijjiiramteerti jechuudha. Magaalaa keessa deemee viidiyoo waraabuun xiqqooshii waan fiqaada wajjin qabneef nan sodaadhe malee jechuudha. Waa baay'ee jijjiirame. Ani amma qarsaa keessa deemu nan wallaale bakka biyya biraa Addis Ababa fakkaatti jechuudha. Ol baatanii yoo ilaaltan Addis Ababa fakkaatti malee ani magaalaa Qarsaa keessan jira jettanii iyyaaddan jechuudha. Dhugaa ani guddina ajaa'ibaati na ajaa'ibe jechuudha. Keessattuu naannoon ani mana bitadhe jechuudha. Ijoolleen magaalaa xixiqqoo keessatti lafa bitachuu tuffattan ani garuu barumsa guddaa naaf ta'e jechuudha. Yeroon ani amma mana keessa jiraadhu kana bitadhu jechuudha. Naannoon kun qonna jechuudha. Qonna faca'ee jira. Keessattuu atarri minaamin faca'ee jira jechuudha. Gizeen lafa kiyyaa kanaa bituuyyuu maasaadha jechuudha. Innaa yeroon bitu sanitti maasaa kana maalan irraa godha jedhee kanan bitee ture. Haa ta'uti immoo amma turtee waggaa 6 boodatti gaafan itti deebi'utti lafti kun iddoon kun magaalaa qixxee ta'e jechuudha. Iddoon ani lafa bite kun amma yeroo sanitti baay'ee bittaallee jechuudha. Baay'ee maallaqa gadi bu'aadha nan bite amma garuu hin qabsiisu dachaa shan deebi'ee jechuudha. Kanan yeroo sanitti hin biteen kanaafuu magaalaa xixiqqaa keessatti karaa seera qabeessaa kan lafti irra hin baane kan karaan irra hin baane waa hunda laalchistanii ogeessa mahandasii fiddanii laalchistanii gaafa bitattanii yoo galtanitti magaalaa qixxeessinii ta'eeti itti galtanii itti bashannantu jechuudha. Anamma mana kootitti baay'een bashannanaa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kiyya jedheen baneen ba'a cufee baneen galaa cufeen ba'a baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Akkuma argitan kaadaadoodha kan nu cinaa deemanii akkasumas abbaa manaa kooti fataa jechaa jirraa hin bashannanna jechuudha. Ijoolleen immoo walee haganumatti deesse warroonni naan jettani hawwii gara fuulduraati jechuudha. Daa'imti nani dugda kooti irratti argitan suni daa'ima baachuu baay'een jaaladha. An obboloota kiyyas dugdatti baadhee waanan guddiseef daa'imman hedduu tokko nan jaaladha jechuudha yeroo kamiyyuu taanan. Kanaadha ammallee ergan dhufee daa'imman hedduudha jechuudha. Ijoo daa'imman ollaa jira, daa'imman firootaa jira hedduudha jechuudha. Mana kiyyatti kan argamu kanumatu dasna jedhee na gammachiisee jechuudha. Egaa kana fakkaata samoona kana xiqqooshii biizii ta'ee viidiyoon hojjenne amma viidiyoo babbareedoo gadi isinii dhiisna. Mana kana laayik sheer gochuudhaan na jabeessaa isiniin jechuu jaalannaa. Inuu amma wakii deemaa jirra fataa jechaa jirra jechuudha.
Egaa kana fakkaata isiniin jira hordoftoota kiyyaa akkanuma argitan kana kun magaalaa Qarsaati kan argaa jirtanii baay'ee miidhagduudha baay'ee miidhagdee jirti baay'ee namatti tolti ana kan jedhamte jechuudha ka እና kanaafuu jechuudha magaalaa xixiqqaa hin tuffatinaadha. Magaalaan Qarsaa ka duraan aspaaltii hin qabdu har'a garuu aspaaltiin ishii magaalaa biyya biraati jechuudha. Magaalaa Qarsaa dur fooqii hin qabdu har'a fooqii qabdi wantoonni garaagaraa jira. Asumarraan illee ijoolleen gaafa galle maalaan hojjedha maallaqaa ganaan qabaa kan waggaa tokkoon qabaa kan akkasiin qabaa yoon galee maalaan hojjedha jettanii achi teechanii maataas hin dhukkubu. Biyaansi maallaqa 100 yoo doof harkaa qabaattanii isinitti beekna isuma tokkichaanuu dalagaa banachuu ni dandeechu waanan fedhii hojii qabaachuudha jechuudha. Biyya kamittuu taanan keessa kee fedhiin hojii jiraannan hojiin hin dhabamu jechuudha. Biyya keessa hojii sirriitti jira wanta xixiqqoo dirqama hoteela guddaa ol kaatanii banuu osoo hin taane wanta xixiqqoo bananii muuxannoo hojii akkamitti akka dalagaan tokko dalagamu waan xiqqoorraa jammaranii gara guddaatti ol ba'u jechuudha. Amma rakkoon ijoollee shamarran biyya Arabaa baay'een isaanii maallaqa of harkaa qaban fixanii gara biyya Arabaa kan deebi'an baay'ee isaaniitan argaa jira. Sababa maaliitiif yoo jettanii maallaqa guddaa qabnaa birrii guddaa qabna jedhaniiti ol ka'anii jechuudha. Maal godhu hojii humnaa olii hojii sun leenjii hojii sanii hin qabanii hojii sana akkamitti akka itti hojjetaman hin beekanii maallaquma qabna jedhaniiti ol fuudhanii hojii humnaa olii eegalu jechuudha. Hojii humnaa olii erga eegalaniin boodatti hin hojjetu. Yoo hojjetan kana tooftaa hojii sanii hin beekan waan ta'eef maallaqa of harkaa qabanis fixanii harka duwwaatti hafuu jechuudha. Baay'een isaanii wanti kun mudachaa jira waan ta'eef dalagaa hojjechuun duratti hojii tokko eegaluun duratti muuxannoo hojii argachuudha. Kanaafuu xiqqaarra gara guddaatti guddachuu yaaluudha malee gizuma tokko maallaqan qaba qabeenyan qaba birriin qaba jedhanii guddaatti badanii wajjin rakkachuun muuxannoo hojii sanii osoo hin beekin itti badanii kasaaruun wantoota biyya ormaatti hojjetatan yoo lafa qabaatan yoo mana qabaatan isaayyuu itti gurguranii kasaaranii zeerootti gad deebi'anii ijoollee hedduun immoo deebi'anii biyyootuma Arabaa sanitti kan deebi'an ijoollee baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu wantoota akkanaa kun akka nama hin muudanne ammumarraani jechuudha. Saatuma kanarraan maalan hojjedhaa echaayin ka'uu qabaa garamiin ka'uu qaba jedhuun keessattuu shamarran biyya Arabaa hojii tokko yoo hojjetan 100 ol kan darbeen dalagaa banuun hin barbaachisu. Dalagaa akkamiitirraa dalagaa mana shirootirraa eegaluu dandeessu mana bunaatirraa eegaluu dandeessu shaayirraa eegaluu dandeessu waan xiqqaarraa malee dirqama oluma ka'anii wanna guddaa hojjechuun hin barbaachisu jechuudha. Keessattuu wantoota nama kasaarsuu danda'an. Amma yeroo ammaatitti hoteela guddaa tokko nan bana yoo jette maallaqa xiqqaadhaanii miti kan kiraa manaa qabattu jechuudha. እና gaafa kiraa san qabattee hojii sanitti seentu muuxannoo hojii sanii leenjii hojii sanii hin qabdu waan ta'eef gara faayidaatti osoo hin taane gara kisaaratti jechuudha kan ati seentu. Suuqii xixiqqaa kana ijoollee hedduun amma shamarran biyya Arabaatii galan baay'een isaanii suuqii xixiqqaadha kan isaan bananii beekaman jechuudha. Suuqii xixiqqaa kana banuu jechuun suuqii xixiqqaa kana yeroo bananitti maal godhu suuqii kana silaa hin qabna jedhu suuquma san keessaa baasanii itti fayyadamu jechuudha mana keessa. Inni sun immoo kisaaraa guddaadha. Suuqii jechuun wacii gabii akkasumas immoo tirfii waa hunduma adda baastee hin beektu taanan hojii kana haala isaa hin beektu taanan ol kaatee hojii gurguddaatti hin badin. Jalqaba leenjii hojii jalqabuu barbaadu san leenjuu qabda. Leenjuuf immoo namoota hojii hojjetan jalatti qaxaramtee hojii san hojjettee sirriitti barattee erga bilchaatteen boodatti hojii tokko uummatta malee ol kaatee maallaqan qaba jettee yookaan nama qaxareen hojjechiisa hojjette namni akka garaa ofii namaaf hin ta'u waan ta'eef rakkootti nama gatuu ni danda'a jechuudha. Kanneen irraa sirriitti of eeggannoo godhachuudha. Egaa kana fakkaata waan ani argaa jirurraadha. Garuu viidiyoo hedduu simbiraan ga'uuf qophiirra hin jira jechuudha. Waa baay'een argaa jira. Innaa kana fakkaata. Innaa sumarraan illee biyyi Itoophiyaan baay'ee jijjiiramtee jirti. Yeroodhaan boodatti akka Arabaatitti akka jiraattu shakkii tokkollee hin qabu. Guddina gurguddaa irra jirti waan ta'eef jechuudha. Haala kanaa yoo itti fufe jechuudha. Wantoota duraan biyya keenya keessa hin jirre biyyoota Arabaa keessatti argaa ture har'a gallaan garuu Itoophiyaa keessatti argaa hin jira jechuudha. Waa hedduun argaa jira. Keessa darbee haalli ijaarsa mana biyyattii keessatti haalli duraan itti ijaaramuu fi haalli yeroo ammaa itti ijaaramaa jiru fagoo garagara jechuudha.
Manni hedduun amma isaamuu mana arabaatiin jechuudha kan ijaaramu. Bareedni manaa, meeshonni manaa kan akka soofaa, kan akka majlisaa, kan akka biiffee, kan akka wantoonni birciqqoo minaaminni mana keessaa akkuma biyya arabaa sanitti nam'ee dhufee jira waan ta'eef biyyi keenya yeroodhaan boodatti araba caala ni guddatti. Araboonni immoo dhufanii gara keenyatti galanii nuuf shaqqaalaa keenya ni ta'u jedheen abdii qaba. Ergitti shaqqaalaa keenya ni ta'u shakkinaashi harki taraa wal dhiqa waan ta'eef jechuudha. Biyyootuma arabaa qofatu guddoodha jennee waama biyya sanii qofa yaaduu osoo hin taane sammuu keenya immoo gara yaadatti jijjiirree guddina guddaarra ga'uun dirqama nu barbaachisa jechuun asumarraan affeeraa kooti. Egaa viidiyoo kiyya asumarraan hangoolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Achaa mana kana laayik sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Baay'ee turtii.